Har'a dhiironni keenya bulluqa ejjaatti dhumanii kan nammani bareedina bakkee ilaalanii, daallee ilaalanii, bifa ilaalanii, qeensa ilaalanii, mataa ilaalanii maal jedhanii isa hojjetamu. Kan ilaalanii maatti namman, bulluqa magaalaatti namman, bulluqa ejjaatti namman, danfa keessa nammanii akka handaaqoo kanaafidhaan dhiirri yeroo malee dulloome walakkaan HIV'n qabate, walakkaan cubbuutiin baay'ee maal ta'e, taca maallaqe maal ta'e, bakka ani inni fakkaatee deemu sitti himuu hin danda'u. Waa'ee gaa'elaa gaafa itti kaaftu durbi jirti jettee tiireedha. Jirti akka ketti nama madaalinati jirti. Ishee waaqayyoon sodaattu jirti. Dhiirri waaqayyoon sodaatu jira. Jira dhugaa iddoo isaa jira. Ati amanami malee waaqayyo sin salphisu baay'ee. Ati of eeggadhu. Yoo ati waaqayyo of eeggattu waaqayyos waa'ee kee of eeggata. Durbuma ati bee asiifachi hin jenne taanaan maal hin jenne taanaan waaqayyo durbuma asiifachi hin jenne siilaata waaqayyo. Dhuguman sitti hima. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 amma 4tti akka jedha Phexros. Of kuuluun keessan wanta alaan mul'atu mataa tolfachuudhaan warqee naqachuudhaan uffata babba'eessa uffachuudhaanis hin ta'in. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessa namummaa keessaniin isa dhokataan haa ta'u. በውስጣዊ ማንነታችሁ ታደሱ። Obboleettii koo makiinaa ilaalteen gowwoomfamiin liqeeffatee bite ta'uu danda'a. Dhattee hidaatti hin galiin duukaa. Amma hojjetteeyyuu bitatu ganama fayyeen dhugaa ba'aa ture mana soolanitti. Ani haati manaa koo walitti dhufne walitti gaafa dhufnu ani waa tokkoon socho'a wal wajjiniin guddanna jetteen itti hime. Sana booda isheen eeshi jettee walitti dhufne amma garuu sadarkaa kaleessaarra hin jirru. Haati keenya abbaan keenya kaleessa gaafa wal fuudhan citaa kushinaa keessatti walitti galan kana gaafa hin jedhu birriin hin barbaachisu jechuu komiti. Gaafa inni qotu isaan meesa har'a garuu Addis Ababaa irratti qorqorroo Adaamaa kan addeesse fooqii kan godhe mee dhaqii gaafadhu. Jireenya akkamii akka isaan itti walitti dhufan mee dhaqii gaafadhu. Argite? Warra kaleessa qabeenya ilaalanii walitti galan utuu hin ta'in jaalala onneerraa madda. Mee dhaqaa hospitaala laala gaafa fayyaa ishee jaallatee gaafa isheen dhukkubsattu dhaqee hospitaala ciibsee ba'ee bada. Argite? Jaalala onneerraa yoo ta'e garuu jaalala isa dhugaa yoo ta'e garuu yoo isheen dhukkubsattees isheen haadha manaa keeti. Yoo rakkattees isheen haadha manaa keeti. Maaliif qullaa kee dhoksitu waan ta'eef. Qullaa ishee abbaa isheetti agarsiiftu sitti agarsiifti malee sin saalfattu. Tokko tokko dhaqatee hospitaala ciibsee biraa ba'ee bada. Nama biraa fuudha inni wandi nanya ani dhiira. Argite? Jaalala dhugaa laphee qulqulluu waliin gowwoomsinaa obboloota koo gaa'ela gowwoomsaadhaan hin dhaabbatinaa. Yaa ishee shamarraa dhala keef kaa'i. Nama boor nan kaadhimma dhabbaa manaa kodha jettuun gowwoomsin yaa isa dhiiraa ishee boor haadha ijoollee koo taati jettu hin gowwoomsin waliin gowwoomsinaa qumaara walirratti hin taphatinaa. Amma sa'aatii 6 isa tokko duukaa turtee akka sa'aatii immoo isa tokko nan argattee hin beellamin. Hin beellamin sittan hima. Sagalee waaqayyoo kana nun gorsu nuyi kiristiyaanadha maqaan keenya qulqullootadha maqaan keenya akka maqaa keenyaa ta'uu qabna. Nuyi ijoollee ifaa warra dukkana irratti ibsanidha nuyi. Kana irratti sirrittan jala muree sinittanidha. Namni bifa duukaan jiraatu amala duukaa malee. Bifa lollaatee dhiqxu bareedina miiceen dhiqxu. Makiinaa isaan ilaaliin jaalala dhugaa isa jaalladhu. Makiinaan booddee dhufa dhibeen qabu. Dhuguman sitti hima. Har'a ijoolleen keenya durboonni keenya waggaa 20tti jaarsa waggaa 80tti eerumaa birrii ilaalanii. Dhuguman sitti hima. Adaraa keessan. Jireenya leeyyoon jiraatina, jireenya boquu gadi qabannaan jiraatina. Gaa'ela keessatti dhiirri akkatti gammaduuf dubarri akkatti gammaduuf uume Waaqayyo. Addaan maal jedhe amma reefuu ta'eedhe gaafa ishee arge maqaa moggaaseef isheen kun foon ishee foon kotti lafeen ishee lafee kotti argamte waan ta'eef isheen kun namee haa jedhamtu. Laphee isaarraa. Ijoollee baay'eeti karaarraa haadhaaf abbaa malee hafaa jira.
gaa'ela gaarii naa kenni, mana gaarii naa kenni Waaqayyo. Kanaafidha maatii wangeela Maatewos irratti hidhattanii gaafa laaltan sagalee Waaqayyo akka jedha boqonnaa 5 irratti. Hojii keessan isa gaarii sana arganii Waaqa keessan isa Waaqarraa akka isaan galateeffatanitti ifti keessan namoota hundumaa duratti kan ife haa ta'u. Gaa'ela keessaniin, jireenya keessaniin. Kanaafidha sagalee Waaqayyo yaa dargaggeessaa kaadhima kee bara qeerrummaa jaallattetti gammadee. Namni keenya har'aa haadha manaa tokko baasee haadha manaa biraa fuudhaa jira. Ati immoo gowwaadha wangeelatti si hin galle jedhaa jira. Adaraa keessan dargaggootaa, adaraa keessan obboloota shamarranii, obboloota dhiiraa har'a utuu lubbuun jirru wal gorfanna. Abiddatti hin galan jedhinaa. Gaa'elli abidda miti. Gaa'elli tokko tokkoof jannatadha. Tokko tokko Waaqayyo gargaartuu jedhe waan ta'eef wal gargaartanii makiinaa bittu, wal gargaartanii mana jaartu, wal gargaartanii jaalala ibsitu, wal gargaartanii wangeela lallabdu, wal gargaartanii Waaqayyoon galateeffattu. Qabeenya ilaalteen dhaqiin dhukkubarra bu'uu dandeessa. Amma qabeenyicha xiyyeeffannaan kee qabeenya hin ta'in. Yaasa dhiira bareedina bakkeen ilaalin. Irreen atarra wayaan irraa bareeda jettu kun gaaf tokko dhukkubni hin qabata. Hin huqqisa dhukkubni. Foon kun hin soba. Tokko tokko huqqisa, tokko tokko hin gabbisa. Yoo huqqattes namni waan siin jedhu hin dhabu. Yoo gabbatte booyyeedha sedha. Yoo huqqatte qoricha isaa fixeesedha. Fuutee torbeetti maddiin kee bobboko kutaanaan haadha manaan ni fuudhetiin ta'uuf jedhe. Namni waan si jedhu hin dhabu biyya lafaa kanarratti. Inni sadeeffaan haadha manaa namaaf taatu argachuudhaaf, gaa'elaaf taatu yookaan abbaa manaa namaaf ta'u argachuudhaaf inni sadeeffaan jaalalli dhugaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu danda'u qabdu. Har'a namoonni baay'een jaalalli dhugaa badeeraa jedhu. Ofii keerraa kaatee naman tilmaamin. እግዚአብሔር ቅሬታዎች አሉት ሀፍቴ ቀበ ዋቀይ ጋይላ ከሰ ወጋ ሸንተመ ወጋ ጃተበ ወረቱረን ፈከኛ ወረኑ ተአን ቀበ ዋቀይ ጃለሊ ማልት ጅራ ጃለሊ ብሪ ተኤራ ጃለሊ ወርቂ ተኤራ ጃለሊ መነጅሬኛ ተኤራ ጅራ ጃለል gaa'ela dhaabbachuuf waan nuti mirkaneeffachuu qabnu keessaa inni hangafa jaalala dhugaa waliif qabaachuudha. Jaalalli dhugaan kun onnee irraa kan madde miiraaf haala irraa kan hin dhaabbanne ta'uu qaba. Jaalala dhugaa ela jala naamura ani birriin hin barbaachisu jedhaan jiru jaalala dhugaa. Maqaa Yesus Kiristoosiin warra ganaa gaa'elatti galuuf jedhaa jirtan Waaqayyo gara laphee keessanii jaalala dhugaa isiniif haa fiduun jedha. Manarratti kan hin hundoofne ilaala. Manarratti kan hin hundoofne konkolaataa irratti kan hin hundoofne jaalala dhugaa እውነተኛ ፍቅር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ kanaafidha sagalee Waaqayyo macaafni seeraa kun utuu cuunfame Waaqayyo gooftaa kee humna kee guutuu qabeenya kee guutuu dandeetti kee guutuu jaalladhu nama akka ofii keetitti jaalladhu. Yaa ishee shamarraa waan inni wayaa sitti bibbiteef hin jaallatin namummaa isaa jaalladhu. Si duukaan gadi bu'ee ol ba'a. Nan danda'a gogaa yoo nyaannes nan danda'a. Abbooliin keenya mee akkamitti dannasaan baratanii akkamitti dannasaan hojjetanii nu barsiisan ofii isaanii kitoo kaawwatanii nutti naayikii uwwisanii ofii isaanii biddeen gogaa barbareetti nyaatanii nuun ittootti nu nyaachisanii dhalli konaa dabarsa jedhanii hin darba. Har'a jechuun boor jechuu miti. Har'a mana kiraayii keessa jirta boor nama baay'eef mana bitta. Garuu kaayyoon kee maal fakkaata? Sagalee Waaqayyo akkasidha. Namni waan xiqqootti amaname waan guddaatti muudama. Har'a akka barbaadde durba walirra dhaqxa taanaan Waaqayyo akkamitti gaa'ela bifamaa sii laata? Of eeggadhu amanamaa ta'e ati. Haadha manaa keef rakkatiyyooti amanamaa taate Waaqayyo durba amanamtuu sii kenna. Dura ofii namoonni tokko tokko durba manaan fuudhan ofii isaanii immoo bakkeetti hin galan. Kanaaf please of eeggadha. Jaalala dhugaa. Konkolaataan galagaluu danda'a. Manni sirraa gubachuu danda'a.
Isheen sitti haftee haadha manaa kee inni sitti hafa abbaa manaa kee. Inni taan innis boqonnaaf nagaatu namatti dhaga'ama malee fedhii foonii duwwaan namatti hin dhaga'amu. Gaafa kam gaafa jaalalli dhugaa jiraatu. Miira kee duwwaa baatee jibbita miti haadha manaa kee bagansi fuudhe. Si biratti hafti isheen gargaartuu kedha isheen. Namoonni tokko tokko erga wal qunnamtii saalaa godhanii deemanii maaliif beektu gaafa sagaagalummaatti galan deebi na biraa jedhu. Durba takkaa duukaa wal qunnamtii saalaa godhan duukaan dhaabatan sana boodan biraa dhaqanii barbaadu. Gaafa jaalalli dhugaa jiraate garuu gaafa jaalalli dhugaa jiraate gaa'ilatti seentu garuu yoo wal qunnamtii saalaa gootes yoo hin goones isheen anuma kee. Nama hin jeequ nama sin maraachu sababni isaa miiraan hin hoogganamu kun jaalala keessaa onneerraa kan maddee mul'atu. Nam tokko na cufe ergansi jaalladhee na cufe na arge ergansi argee na cufe biddeenni nyaatamuu didee. Afuura budaadha kun ifadhuu baase irra. Jaalalli dhugaa nyaata nama dhowwatu baay'ee. Maaliif jaalalli dhaagalaanaa miti akka bishaanii dhufee sirra yaa'u. Namoonni tokko har'uman argee har'uman si jaalladhe. Saaksiidha kun. Jaalalli guddataa kan deemudha. Maal ishee jaallattee mati hin beektu. Qabdiif hin qabduu ishee hin beektu. Warra maammaa qalabatii arganii hin dhiisan inuma takkasu. Argite. Nan si jaalladhe baqqaa yoon si fuudhe malee. Qabdiif isheen mucaa tokko qabdi. Mucaa lama fa'aa qabdi. Argite. Hedduman si argee nyaatan na dideetu silkii har'a fudhataniiti har'uma fudhatanii har'uma galanii galan bakka aanno du'eef dhiifadhe malee hirriban na dide faayi bakka kunu gangalataan jire isuma yookaan gangalachuu bareeta har'as gangalata har'a si argee gangalannaan itti dhufe miti adda baafadhu sin barreef namichi kun eenyutu akka taate sin barreef kanaafi na cufe nyaata bishaan faa na cufe anoon beeku hodduman si argee kadhadhaa fi walii kadhadhaa kun hafuura budaadha. Nyaata cufataanaan kun jaalala dhugaa miti. Namoonni tokko jaalala dhugaa utuu hin qabaatiin jaalala kee irraa kan ka'e midhaan naaf nyaatamuu didee bishaan naa dhugamuu didee jaalala kee irraa kan ka'e bakka kun jaalala miti. Kun soba ta'uu isaa baruun gaariidha. Sababni isaa jaalalli dhugaan akka dhaha galaanaa tasa nama irra yaa'u. Utuu hin taane waan baruu fi walitti dhiyaachuudhaan kan uumamuu fi kan guddatu ta'uu isaa beekuun gaariidha. Nama hin beekne tokko har'a argite akkamitti jaalalli irraa qabata. Kun jaalala ijaara. Yookiin deemsa ishee jaallatte, yookiin mataa ishee jaallatte, yookiin maal ishee. Sa'aatii tokko yoo ilaalte sirraa gala baay'ee. Sirraa gala. Isheen fokkiftuu akkasiidha. Qorontoon jalqabaa 13:4 qabaa amma 8tti dhaqaa laala. Uumama 24 56 amma 58 dhattanii gaafa laaltanii Isiyaaqiif Ribqaa argitu. Dhannee gaafa gaafa jedhan Ribqaan nan naqa itti bakka jaalladheera. Nan naqa bakka dhannee gaafanna akka isheen Isiyaaqiin jaallatte dhannee Ribqaa gaafanna naan dheete. Argite. Dhaqaa ammoo Yaaqoobiin dhaqaa laala mana Laabaan dhaqee ishee jaallate fuudhuuf waggaa 14 ishee jaallate fuudhuuf waggaa 14 gatii baase jaallateera waan ta'eef ganama ishee kalaabsuu dhaqatanitti ilaannaan kana miti maal ennaan maali Laabaan ennaan biyya keenya utuu hangafni teessoo qotisuu hin heerumtonnaan ishee qotisuu fuudhuuf Raaheliin fuudhuuf maaliin godharee ennaan ammas waggaa 7 tiksee waggaa 7 tiksee ammas jaallateera waan ta'eef. Jaalalli dhugaa obsa qaba tokko yoon barana si fuudhe malee yoon ji'a lamatti si fuudhe malee barumsa gaa'ilaan barannee garuu ji'a lamattan si fuudhe maal maraachaan isa maal gaggabsaansa obbiti ati maal mataa keerra jira gajjallaa yeroo obseef of qabii miiraadha kun yoo sitti qorre tiraasii ammad yookiin jilba kee ammad yookiin birdimsii deebilfeesii bitan gaa'illi dorgommii miti. Dorgommiin fiigichaa fida. Kuwaasii fida malee gaa'illi dorgommiitiin hin dhaabamu. Isiyaaqiin Ribqaa gaafa ta'ee sirriidha bakka jaalladheera. Jaalalli kunis jaalala lamaan isaanirraa maddee ta'uu qaba.
Yisihaaqiin hin gaafatanii Ribqaas hin gaafatanii wal jaallanneerra jedhan bakka. Wal jaallanneerra jedhan. Daqiiqaa ishee sila dabarsine fudhee sa'aatiin 4 ta'eera. Daqiiqaa 10 dabaladhu warrettanii lakkoo tokko saafame. Tokko barreessaa warri daqiiqaa sa'aatii kofiteera sa'aatii 4 ittiin xumura waan ta'eef qabxii tokko duwwaan naaf eebbifama. Inni arfeffaa akkamittidha isa jedhuufi amantaan tokko ta'u kana isa darbe keessatti kaafneerra. Tokko musliima jaallata. Tokko ortodoksii jaallata garuu pheenxee. Ishee immoo ila kiristiyaana gachisiifti. Ati mootummaa ifaa keessa jirtaa ishee mootummaa dukkanaa kee jirti. Mootummaan lama mana tokko keessa hin jiraatu. Adda baasii bari. Utuu akka barbaade utuu doolaara sii hafe. Utuu suufii godhee veelloo godhee utuu birrii doolaara sii hodhisiise. Mucaan hin dhufa eger. Mootummaan dukkanaa mootummaan ifaa waliin galu. Namni Kiristoositti amane tokko hiriyaa gaa'elaa filachuu keessatti wanti inni yookaan isheen of eeggachuu qabu yookaan qabdu amantaan tokko ta'uu mirkaneeffachuudha. Amantaan tokko ta'uu. Phaawulos hin dubbata namni amane tokko isheen amanne fuudhuu danda'a yoo hin amansiifta ta'e. Garuu immoo jedha akka amansiiftu maatti beektaati booran kemiti. Boor harka Waaqayyoo irra jira. Boor ijoolleen hin dhufu. Eessa fuutanii deemtu waldaa? Moo taraa torbee tokko yoo si bira dhufte torbee tokko moo achi deemti? Adda baafadha. Gaafati biraa kaatee jilbeeffattee kadhattee raftu maal jetti isheen? Hin fagiinsetti. Gaafa afaan haaraa dubbattu gaafa furri Waaqayyoo si tuqu xabala sitti natti. Moo qeessota sitti waamti. Adda baafadha. Ilaalladha. Amantaan tokko ta'u hamma barbaade qarshii nam tokko akkasitti dhugaa ba'een fide. Kun mishiinarummaadha. Mishiinarummaa wangeela dhugaa ba'uu deemi malee inni atammaadhaa jirtu gaa'ela. Wangeelatti dhugaa ba'i. Nam tokko wangeelatti dhugaan baadha. Hin janajjatamu. Kanaaf amantiitiin tokko ta'uu danda'uu qabdu. Maaliif mootummaan tokko mana lama keessatti hin hojjetu waan ta'eef. Yoo dhuguma ofii keef amansiiftee haadha manaan godhatiin Kiristoosiif amansiisi. Isheen Kiristoosiifidha. Argite lubbuu ishee fayyisuufi Kiristoosiifidha. Amansiiseen fuudhaa yoo jette rakkisaan ofiif amansiisaa jirtaati. Kiristoosiif amansiisi. Kanaaf kufaatii namoota baay'eef sababa kan ta'e keessaa tokko namoota hin amanne wajjin akkaataa hin taaneen walitti michoomuudha. Akkasumas namoota hin amanne yookaan gooftaa Yesuusin hin beekne wajjin gaa'ela dhaabbachuu. Warri biyya lafaa dhuganii machaa'uu danda'u ati dhugdee machaa'uu hin dandeessu. Maaliif hafuura qulqulluu si macheessu si keessa jira. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 dhaqaa dubbisa. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Isheen yoo ejjaaf yookaan inni ati biyya lafaa keessaa jaallatte amantii biraarraa jaallatte ejji waa tokko ittiin fakkaatu ta'e sittiin fakkaata. Maaliif manuwaaliin jireenya keenyaa wal qunnamtiin saalaa gaa'ela duraa sagaagala dha'edha. Ejja dha'edha. Isatti waayyuu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Namoonni tokko haala mijeessu. Haalli mijeessitoonni jiru. Amma argitaniittu maadha kun gaa'ela warra peentorraa irratti gaa'ela kiristiyaanotaa irratti wanniin jira. Shampaayinii wayinii isa guddaa. Kiristiyaanadha. Berzidee isaan irratti wayinii jira. Ani kun imaammata irratti ba'e ta'e walii isaan beeku. Isa miidiyaa irratti footoo kaasanii poosti godhu. Wayinii dhugu ta'anii. Argitan. Nam tokko hin dhugiin kan jedhu hin jiru sagalee Waaqayyoo keessa sirriidha. Garuu macaafa fakkeenyaa irratti immoo
kan iji isaa diddiimatee kan nama arrabsu hanaadha manaa nama hawu eenyure isa dhugee machaa'u miti. Qooda daadhii wayinii dhuddanii machootan hafuura qulqulluutiin machaa'e. Tokko tokko laman dabarsiin nama arrabsiine. Tokko tokko machaa'iin malee yoon dhuge. Maal jedha beektaa jechi tokko jira. Dhugaatii tokko bichaa dhuguu kee beektaa sana booda dhugaatii sana wal dhugaa deema. Sitti dhuga miti dhugaatichuma wal dhugaa deema si keessatti. Ati tokko dhuguu kee beektaa wal dhugaa deema sana booda ofiisaa wal dhuga dhugaatii. Namicha jedhe pheenxee reefuu haaraadha. Anarraa qabeen dhugue hin dhugue anarraa qabeen. Sana booda burcuqqoo argee baadiyyaatti burcuqqoo farsoon jira jechuu fi kubbaayyaatti gadi galagalee taa'a biyya keenya. Akka jechuun gaafa baatu gadi galagaltee baataata. Gadi galagalchanii mukatti diranii kaa'u. Achi Waaqayyo mana kana farsoo jira na dabarsi Waaqayyo. Na dabarsi baqqaa'e. Sana boodatti gore arge. Ittiin gore Waaqayyo nan deebiftu jedhe. Ammas inuma deeme. Itti deeme nan galee Waaqayyo nan galee nan deebiftu jedhe. Dhaqee taa'e. Nan taa'e Waaqayyo nan kaaftu nan baaftu jedhe. Achi deeme in fidde ishee immoo qorqoraa buusuuf. Waaqayyo irratti hin qabdu fiddee buuftee miti. Sana booda fuudhee dhugi. Nan dhugee Waaqayyo harka harkorraa dhootee hin buuftu miti. Miti akkas miti. Baasi of keessaa yaada isaa baasi. Dhageessanii nuyi ifa biyya lafaa. Dhoksitanii waa tokko illee hin godhina. Adda baafadha. Kiristiyaanonni adda baafadha. Shamarran adda baafadha. Birrii qabaachuu dhiisee ela akka barbaade haa godhu. Kiristiyaana miitaanaan gaa'ilaaf siin ta'u. Adda baafadha. Birrii qaba jettee dhattee yoo galte hin dhuma birrichi. Birriin immoo nagaan ta'uu baay'ee. Kanaafidha Yesuus Kiristoos nagaa konsinii kenne. Birrichaa dhugeessitti machaa'ee yoo gale maal gootaati? Yeroo siin labsaanaan akka barbaade bakkee ta'a taanaan durba barbaade wajjin bakkee ta'a taanaan garuu kiristiyaana yoo ta'e Waaqayyoon hin sodaata yoo si sodaachuudhaa baate. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu gabaabumatti kana fakkaata. Kanaaf walitti machuu danda'uu qabna. Isa jedhuufin kan hundumaa isinii kaase. Kana hundumaa torbee 8 kana gaafa baranne nama 2 nama 3 hambifadheera dheeyyaadha. Nama 2 nama 3. Hin fiiginaa. Bareedina bakkeetti hin fiiginaa. Jaalala dhugaa qabaadha. Waaqayyo jaalala dhugaa naa kennedha. Jireenya namaatti hin taphadhu na gargaari Waaqayyoodha. Warra reefuu dhuftan maal akka isinii goonu hin beeku. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu eebbifama. Warri yeroo keessan laattanii torbee 8 kana barumsa gaa'ela kiristiyaanaa kan jedhu warri barataa jirtan turtan Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Waaqayyo gaa'ela gaarii siniif haa laatu. Warra gaa'ela keessa jirtanii fi Waaqayyo kan sin dhala keessa irratti kabajamtan gaa'ela gaarii ija gadameessaan ija horiidhaan Waaqayyo sinaa eebbisu sakaleessaa sadeen gaddaa caalaa mi'aan gaa'ela keessanii sinii dabalaa haa deemu eebbifamaan jechuu barbaada. Yoo Waaqayyoon dhufin nuyis gara Waaqayyoon dhaqiin gaafa jimaataa karaan deema waan ta'eef iddoon deemu sun yoo naa mijatee akka karaan dura yoo maal ta'e achumatti laayivii gala. Dooktaroota 2 kenneeraaf dooktaroota 2 waa'ee maalii waa'ee durbummaan namoota biratti gaaffii ta'e hojiidhaan bada jedhanii namoonni baay'ee shamarran baay'ee iddoo arganitti gataa jiru. Abbaa barbaadanitti laataa jiru. Inni ulfaatina hojiitiin baduu fi inni ispoortiitiin baduu fi inni dhiirri fudhatee inni balleessu maaliin beekama doktoroota gaafattu. Dhiirri durbummaa qabaayi wangeelliin jedhu maaliin beekama kan gaafattan jirtu doktorichuma gaafattu. Naan gaafattu min. Doktoroota 2 walqunnamtii saalaa bakkee irratti baay'isuun kanaan dura tokko dhagayeera mana soolanitti inni tokko dhufee yaalamuuf dhufee maal jedhee maadha paartinerii walqunnamtii saalaa qabdaa jennee gaafanne dansilaa paartinerii ta'eera maqaa geeddaraniiru naan yoo baay'ate akkas jedhe mini fayyee yoo baay'ate durba 20 wajjiniina walqunnamtii saalaa godhaa kun nama ta'een walii isaan beekon argite dhukkuba baay'ee irra bu'ee HIVtiin hubameera doktariin kun hin dhufa baay'ee Doktor Dhaabaa jedhama alaa Ameerikaa irraa laayivii kanarratti nan afeera. Kanaaf yoo jimaata gara Finfinneen deemaa yoo iddoon sun mijatee fi
laayivii allimiitii bitee nan galaa doktoroota isaa nan afeeraa yoo ta'uu dide immoo yoo ooverii ta'e immoo torbee har'aa wal arginaa gaaffii keessan achirratti gaafattu. Ani experience share isinii godhe miti. Gaa'ela kiristiyaanaadha kanan isinii qoodu. Maaliif ani ergan fuudhee ganaa waggaa tokko guutuuf ji'a lamaan naafa waan ta'eef. Experience ko jiraattu mini gaa'ela keessatti. Isa Waaqayyo isinii ilaale jiraattu malee. Kanaaf Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa Hafuura Qulqulluu maqaa Gooftaa Iyyesuusiin dubbii nuyi baranne kun akkuma sanyiin lafa gaariirra bu'ee dachaa dhibba godhate namoonni gaa'ela eebbifamaa qabaatan namoonni baay'een as keessa haa ba'an. Sagaleen amma dubbatame kun maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenya isaanii haa qabatu, mana isaanii haa qabatu, isa dhiiraaf haadha manaa gaarii kenni. Yaa Waaqayyo Gooftaa ishee durbaaf abbaa manaa gaarii kenni, gaa'ela gaarii, dhuga ba'umsa gaariin dhaga'uu barbaada. Paaster gaafati barsiifte Waaqayyo Hafuurri Waaqayyoo karaa kenna gorsee gaa'ela gaariin dhaabbadhe kanarraan of eege kanarraan of deebise namoonni jedhan haa baay'atan maqaa Yesuus Kiristoosiin. Manni isaanii jireenyi isaanii Waaqayyo gaa'elatti galaniin gaabbiin dargaggoonni baay'een yaa Waaqayyo dargaggoonni shamarraa dhiironni gaa'elan taane akkasittiin guggumne qarshii ilaalanii alaan ilaalanii itti galanii waan hin taanetti akka hin galle ati isaan gargaari Waaqayyo. Dhugaa dubbatanii gara gaa'ela gaariitti galuu akka danda'an warri fuudhuudhaaf ga'an gaa'ela gaariitti kallattii kenniif Waaqayyo. Qarshiin isaanii hin dhumiin, yeroon isaanii hin dhumiin, umuriin isaanii hin dhumiin, utuu nama filanii, utuu nama maratanii, utuu durba maratanii, utuu dhiira maratanii maqaa Yesuusiin umuriin isaanii dhumiin dhukkuban taan irraan bu'iin Waaqayyo. Gaa'ela eebbifamaa kenniif, mana eebbifamaa kenniif, yaa Waaqayyo gaa'ela fakkeenya qabu kenniif maqaa Yesuus Kiristoosiin amantoota duratti saba kee duratti gaa'ela eebbifamaa kenniif. Anaanis mana koo gargaari, jireenya koo gargaari, ba'uuf galuu koo gargaari, fakkeenya gaarii akkan ta'u ati na gargaari. Ati na wajjiniin ta'i nama dubbatu duwwaa nan godhin Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiif jedhiitii. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Torbee 8ffaadha kan nuyi baranne namoonni 100 asirra teessanii barattanii Waaqayyo bara keessanaa eebbisu. Erga doktoroonni dhufanii kana godhanii deebanii gaaffii erga isaan sin gaafattanii erga isaan ibsanuu kennanii kana booda maal goona barumsa haaraatti fufnaa jecha. Barumsa haaraa kana sin hin beeksisu torbeen sinitti himaa baay'een sin jaalladhaa baay'een sin kabajaa. Torbee 8 teessanii barachuu keessaniif taap gochaa namootaaf sheer gochaa maatii taatanii warri teessanii barattan Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Warri mana kana foloo gootan warri giiftii nuu laachaa turtan Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Eebbifamaa yoon irra darbee dogoggoree yoon simmiidheera yoon ta'e dhiifama naa godha. Maaliif namni guutuun hin jiru sababa ta'eef dhiifama naa godha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo immoo waltajjii gurguddaa irratti immoo Waaqayyo guyyaa gaaf tokko wal nu agarsiisa jedhee yaada. Eebbifamaa baay'een sin jaalladha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Namoonni asirra jirtan taraa